Kabajamtoota Diidaa Tube channel akkam fayyaa nagaa jirtanii ani galannaa gahu kabajamtoota keenya egaa har'a akkuma yeroo dabarte isiniif ibsu yaaletti har'a Dubai keessatti waa'ee dhibee corona virus ilaalchisee seerri wayii bahee jira torban lamaaf seerri bahee maal isa jedhamu kana isiniif ibsu yaalee jira. Egaa hordoftoota keenya warriin haga ammatti maatiinaaf hin taane subscribe, share, like gochaa ta'u akkana hordoftan isin jira tole kaakara mata duree keenyatti gad deemnu. Dhibee vaayirasii koronaa COVID-19 ilaalchisee Dubai fi Emiraatota kaabatti koreen olaanaa ittisaa fi to'annaa dhibee kanaa kallattii haarawaa baasee jira yookaan immoo kaa'ee jira jechuudha. Inni kunis akkuma beektan hojii keemikaalaa farra dhibee kanaa daandiiwwan irratti facaasuu torbee darbe raawwachaa turre ammas Sambata har'aa kana jechuudha. Irraa eegalee torban lamaaf itti fufuudhaaf murteessee jira. Kanaaf namni kamiyyuu mana osoo hin bahin akka turu akeekkachiisa dhimmi humna olii yoo jiraate bahuun kan danda'amu ammoo bittaa nyaataa fi dawaa yookaan immoo qorsaa isumayyuu maatii tokko keessa namni tokko qofa akka bahee bituu ibsamee jira. Inni biraa immoo mana bahuun kan heeyyamamu meeshaalee murteessaa kanneen qofa bituu fi dhibee kana qoratamuuf yoo ta'e qofa jechuudha. Inni kun kan barbaachisu akkuma beekamu meeshaalee adda addaa bituu qofa yookaan immoo namni dhibee vaayirasii kanaan qabame sun inni dhibee kanaan qoratamu yoo ta'e qofa bichaadha kan bahu jechuudha. Inni sadaffaa namni mana bahu kamiyyuu jechuudha immoo maaskii fi giloovii harkaa maaskii afaanii fi giloovii harkaa kan afaanii fi funyaanii ittiin haguuggatanii fi kan harkatti kaawwatan sanneen ofitti kaayatee bahuu qaba jechuudha. Karaa biraatiin immoo giddugala gabaa yookaan immoo Ingiliffaan supermarkeetii isa jennu san inni biraa immoo giddugala daawaa yookaan immoo isa Ingiliffaan farmaasii jennu farmaasii yookaan immoo supermarkeetii yookaan immoo mana nyaataa. Manni nyaataa kun wanti sadi mana nyaataa supermarkeetii yookaan immoo farmaasii isa jennu kana jechuudha banaa ta'uu qaba jechuudha. Isaan ni hojjetan rakkoo hin qabu jechuudha. Dabalataan dhimmoonni dhorgaataan yookaan hin heeyyamamne ni jira isaan kana isiniif ibsuu nan yaala jechuudha. Maatii fi hiriyootni baay'atanii walitti qabamu inni kun dhorkaadha. Dhimmoota murteessaa gubbaatti ibsaman kanneen alaa manaa bahu inni kun baay'ee dhorkaadha. Inni biraa sochii qaamaa naannoo mana jireenyaatti hojjechuu maaskii fi giloovii osoo hin godhatin manaa bahu inni kun illee dhorkaadha. Daa'imman giddugala gabaa yookaan immoo supermarkeetii qabanii deemuun baay'ee dhorkaadha. Kumatti kun dhorkaadha jechuudha. Dhibee kanaan hatattamaan dhibee kanaan qabamuu ni heedan jechuudha. Wanni kun kan isin hunduu ofirraa mana yookaan immoo mana bahuu dhorkaadha jechuudha. Kanaan of eeguu qabdan jechuudha. Inni biraa namoonni qajeelfamoota gubbaatti tarreeffaman kanneen hin kabajne seeraan ni adabamu. Qajeelfamichi Sambata har'aa irraa eegalee hanga torban lamaa kan turu yoo ta'u barbaachisaan taanaan dheerachuullee ni danda'ama jechuudha. Torban lama keessatti dhibeen kun ammas yoo baay'ate jechuudha ammas torban lama ni itti da'ama jechuudha. Kanaafuu lammiileen keenya Dubai fi Emiraatota kaabaa jirtan hundi keessan ergaa kana hubattanii seerotaa fi qajeelfamoota mootummaa fi dhaabbilee mootummaa biyyattiitiin bahan kabajaan manuma turuudhaan dhibee kanarraa akka of eegdan isiniin jedha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya isin hunduu akkuma beeksisni kun bahetti isin hunduu hojiidhaan agarsiisuu qabdan jechuudha. Mana akka hin baane yoo baatan illee nama 3 nama 4 nama 5 taatanii akka hin baane walitti akka hin siqne meetira 1 meetira 2 akka ta'u irraa sissiqtanii deemuu qabdan. Namni tokko nyaataaf kan banamu jechuudha Emiraata yookaan immoo Dubai keessatti tokko maalidha? Manni nyaataa ni banama, supermarkeetii ni banama, farmaasii jechuun fakkeenyaaf kiniiniin adda addaa kiniiniin fakkeenyaaf dhibee koronaadhaan yoo qabamte sammuu si dhukkubaa si qufaasaa minaamina kana daawaa kana argachuudhaaf farmaasiin banamuu qaba. Farmaasiin ni banama jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya isin hunduu jechuudha
beeksisa ba'e kana isin hunduu hojiidhaan agarsiisuu qabdanii isinin jedha. Torban gaarii isiniif haa ta'u. Horaa bulaa. Egaa informationii biraa firiitan dhufa nagaan naa jedhaan isin jedha.